jijjiirama qilleensaa akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti yeroo ammaa dabalaa deemu keessatti biqiltuun gahee guddaa qabdi. Biqiltuun dhaabamu kun boru kan fireen isaa irraa nyaatamu kan gaaddisa isaa jalatti boqan jaalatamtu biyya abjuun kiyya suma halkanii fi gizee haduun jiru gizee roobni jiru achi jala kan qobannu waan ta'eef kana akka ilmee teennaatti ilaallee kunuunsuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee hojii kanatti jajjabaachuu qabna. Hangam yoo turellee galmi kosiidha galmi kosiidha kamni fakkaatullee lubbuusitti wanti akka tola ooluu nama gammachiisu akkuma ilmoon keessan garaa isin nyaatu biqiltuun kun garaa isin nyaatu akkuma madhaabaa santan ofirraa bayii dhaabanii biraa deemuu hin taane biqiltuudhaaf biqiltuu dhaabanii biqiltuun ilmoo akka ilmoo ofii ilaalan waan ta'eef.